Yooyaa warkeen nageenyi san badhaadha. Duuba ardhaa waan sirbi tokko hamucaan booraan tokko sirbi oo bashannanaa jedhu tokko akka malee social media kan irra deemuu jiru waan isa diqoo tokkechuu fedha. Waan qara fiixee mucaan kunini ollaa warra jilti jirti. Jiltilleen jil gubbisa jila akkana tana jilum oowwisuuf gartee ijoollee dubra ka sirbi dhaachuu jirtu. Duub jilum kaan oowwisuuf innilleen sirbi kaan hin beeka. Sirbi kaan oowwisuuf sirbi kaan jedheedha. BBC Afaan Oromoo mucaa kan dubbise waan kan keessa gaafatan. Mucaa waan jedhu wanni kun viidiyoo kun ka waraabame ganni tokkoon dura. Dubbisi gala viidiyoo kun ka waraabameyyuu ganni tokkoon dura. Duubaan inni jedhu akkum jilaan oowwisuuf jilum oowwitu isi guyyaa jila nami walii bahee jil walii oowwisee jil walirraa obbaasa gammachuu guyyaa gammachuuti. Duub jilumtaan oowwisuuf sirba haanii ijoolleen dubra kadhaattuu jirtu nalleen itti seenee dha'ee jedha. Waanum jilaan oowwisuuf tolchan malee wanni ani itti herregee yaade na waraabaa ganna dhiisa jedhee wanni akkasii haaniin yaade godhadhelleen hin jirtu jedhu. Mucaanis waraabilleen waan sun sirbuma oowwuu jiru mucaaleen akka malee jechuu jira argee innaan simu harka qaba waraabee malee inni na waraabe dheellee waraabne jedha. Ammallee wanni kunu ka waraabam ganni tokkoon dura. Ardi gadhiisanii ennaanii social media gubbaa viral ba'ee malee. Duuba viidiyoo sun keessatti amma namni hedduu waan jechuu jiru sirbi sun keessa wanni inni jedhe jechoonni inni jedhe walaloo inni jedhe waan hamtuu waan ceeraatii. Nami garii waan jedhu nadheen gatii nuuqannasa farsoo gatii nuuqannasa jedhee faayidhanii nam garii haa amtura dubbata arge. Duub walaloo sirbi sunii nallee yaayyoo laale. Walaloo sirbi sunii keessa nadhee wanni jedhu iyyuu hin jirtu. Farsoo wanni jedhu illee hin jiru. Mucaan afaan iyyuu hin jedhu waan akkasiyyuu. Gaarii abbayyana istoorii safara warroolii dawwala gatii nuuqannasaa jedha. Waan kanallee keessa gaafatanii naa waan needhe gatii qannasaa inni baankulleen istoorii kunini gartee waan akka laaslaasaa waan hedduu waan dhugan waan nyaata waan akkana kan itti gurguranii jedha. Abbayyanaan kulleen nam gartee horii qabu haa gartee dubuluqii kanatti afaan dubuluqii kanatti nam gaarii qabu nam istoor qabu haa horii qabu. Duuba kanaafi akkum tapha fakkeesse jiruun qaala'insi jireenya kanaa wal qabsiise gatii waan kakkana nuuqannasaa jedhee akkum taphaa sirbi sun kee jedheedha. Malee amma akkinni hin jedhini out of context fuudhanii nadheen gatii nuuqannasaa jedhee farsoo gatii nuuqannasaa jedhee sunini mucaa waan akkasii hin jenne jechuudha. Tunilleen tanaan agarsiisa. Marroo kanaafi wanni nu godhuu malee yookaan wanni nu yaaduu malee mucaa kan waaqatti ol baase inni waan kan itti yaade itti herregatee hin goone. One moment, one opportunity. Garta nami sirba agasii waraabanii gadhiisan sirba aadaa waan agasii kan laal duub viral namaan deemu. Kaisaa kan ammoo waaqa viral baaseef waaqan namcuuf biraan ga'eef wanni social meediyaan kunini guyyum tokkoon ol si baasee addunyaallee siin ga'uu danda'a. Fuula guddoolee si dhaqqabsuu danda'a. Namidduutti akkanaan milkaa'e. Jechi tokkoon namidduun milkaa'e. Jechum tokkoon ammallee social meediyaan kun lafallee si daree daara keessa buusuu ni danda'a. Duub mucaa kan waaqatti gartee karaa baneef addunyaa wal beesis. Yoo mucaa kan jajjabeessanii miidhaa gurda tokkoon gaanii garta carraa argate istuudiyoo yu seenee sirbi kan caalu laal dandeettiin qabeewwatu walaloo isaa agarta akka inni itti jedhu yoo argitu taayilentii ogummaa kee keessisaa warri BBC illee gaafatan naanaan fedhii qabaa'edha akka nam sirbaa ta'u fedhii qabaa'edha. Duub mucaa kan jajjabeessanii fuula guddaa tokko akka inni ga'u carraa kana yaa argate ammi addunyaa namaa wal barachuu jira garta. Qarqaaranii karaa inni gargaaramuun dhahanii miidhaa gurdaa wal garsiisanii yoo inni fuula guddoo tokko dhaqqabe bornam sirbaa jajjabaa ta'uu danda'a. Garta ammallee sun callaaniiti yoo mucaan kun milkaa'ee gargaaramee inni jedhe nama hedduu dhaloota hedduu ijoollee dandeettii qabdu haamoo dandeettiin sun keessaa dhohatte. Garta nama hedduuf ammoo maan ta'uu danda'a jechuudha. Role modelii ta'uu danda'a. Inspirationalii ta'uu danda'a jechuudha.
marroo kanaaf jajjabeessuu qabna jechuudha. Marroo kanaaf mucaan kun akka inni milkaa'in isaa alchuu malee wanni nu gaddi keessan dhibiin hin jirtu. Sirba aadaallee innillee hin jenne niyyuun sirbuma aadaatiin ite ammoo sirbum gartee jilaan oowwifatan. Dhibu wanni ammeenna ka aadaa ceeraas fokko boorana cabsaalleen uumaa keessa hin jirtu. Wanni waanum qoosaa sirbum qoosaa ka aadaan oowwisan. Ammoo pooyintiin guddoon ammaan ta fuula sirba odon ta'in dandeettii mucaan kun qabu. Garta looni onsanii mirgisiisanidha. Namni waan xiqqoo haganaatiin hagan dandeettiin isa keessa baata adoo sila carraa argatee fagartee waan sirba kan caalu sirba guddaallee baasuu danda'a jechuudha. Marroo kanaafi jajjabeessuu malee karaa inni milkaa'in isaa alchuu malee jedha. Nam dhibiillee fakkeen ta'uu danda'a yoo mucaan kun milkaa'ee fuula guddoo tokko dhaqqabee jechuudha. Akkasii dubbitanallee akkasii talaallannu.